Kabajamtoota daawwattoota keenyaa akkam jirtu. Kun Arsadee Miidiyaati. Arsadee Miidiyaan dhimmoota Oromoo fi qabsoo bilisummaa Oromoo irratti kan xiyyeeffatu ta'a. Dhimmoota Oromoo gama siyaasaan, dinagdee fi hawaasummaa irratti waan jennu qabna. Har'as akkuma aadeeffannee keessummaa kabajaa isinii afeerree jirra. Dr. Asaffaa Tafarraa Dibaabaa jedhamani. Dhimma Oromiyaa irratti Dr. Asaffaa waliin haasofnaa. Qophii kana kan isinii dhiyeessu ogeessaa teeknikaa keenyaa Jaallolumaa waliin ana Abbaa Malkaati. Egaa duraan dursee yeroo keessan wareegdanii asitti nu dhiyaachuu keessanii fi Dr. Asaffaa maqaa dhaggeeffattoota keenyaatii fi Arsadee Miidiyaatiin isin galateeffadha. Ayyee isinilleen waamicha naa gootaniif ulfaadhaa galata guddaa qabdani. Horaa bulaa. Gumaan daraan hambaaf guuramaa diinagdee dirqiin garayyuun saamamaa bushooytee hadhooyte jiruun akkanaa obsanii taa'uun sodaamoo arjummaa bijaabaa. Gaarii Galatoomaa gaa akkuma seensaa irratti kaasee dhimma Oromiyaa irraatii haasofnaa. Duraan dursinee garuu Dr. Asaffaan barsiisaadha. Barreessaa kitaabanii fi walalooleetii isin attam jettu? Dhugaadha. Baroota dheeraatiif jechuun danda'a. Hojii barsiisummaatii fi hojii barsiisuu irraan ture. Hojii barreessuu jechuu kooti. Hojii barreessuu kun irra guddaa hojii agartee hojii qorannootii fi qo'annoo aadaatii fi oguma akkasuma ogbarruu Oromoo irratti inni biraan ammoo kitaabota walaloo barreessuutii fi ammoo hojii agartee qeeqaa oguma jechuun afoola fi ogbarruu Oromoo kan irratti waan tokko tokko barreessuu irratti jechuudha. Kanani fuuleffadhee hojjechaa ture. Kitaabota maxxanfaman keessaa maqaa sii dha'uutii fi kitaaba anaaniyaa jedhu, kitaaba edanas jedhu isaan kun walaloodha afaan Oromootiin 1997 edanas 1998 immoo anaaniyaan irra deebi'ee 2006 kan biyya keessatti maxxanfame. Kitaaba akka kan biroon illeen akka Danaa Theorizing the Present, Decorum, Finfii dhiyeenya kana immoo 2014 isaan kana jechuudha kan maxxanfamanii jiranii. Gama barreessuutiin isaan kana. Egaa hojii barsiisuu irratti hamma ani gara biyya kanaa gara USA dhufetti 2010 dura Jimmaan barsiisaa ture. Jimmarraa 2004 ari'atamee waanuma agartee kitaaba barreessuu fi waanuma Oromummaa sabboonummaa leellisuu ijoollee barattoota jajjabeessuu warra wajjin hojjennus agartee wal jajjabeessuu kanuma kanarraa waan ka'een wal qabatee hojiirraa ari'atamee 2005 carraa argadhee kiiloo 6 barsiisaa tan ture. Sagantaa digrii duraatii fi digrii lammaffaa barsiisaa ture. Hammanii hidhaatii fi ari'atamuu maal kana keessa jechuudha. Hamma 2010 carraa Scholars Fellowship tokko Institute of International Education kan jedhamu Scholars Rescue Fundii qabanii biyya kana kan jiran USA carraa san argadheetan dhufee jechuudha. Isaan kan godhanii
iskoolaarota yookaan hayyoottan dhiibbaa jalatti barreessanii fi qo'annoo deemsisan barsiisan haala isaan agartee nagaadhaan hojii isaanii itti fufan mijeesseefiitu bar tokkotti nam tokkoof carraa kennee addunyaa keessaa biyya isaan walaba ta'anii agartee hojii isaanii itti fufan nagaadhaan hojii isaanii qorannoo isaanii itti fufanii carraa nam tokkoof kenna. Sanan dorgomeetan hidhaa 2008 maayikalaawwiidha eegan ba'ee gara biyya kanaa 2010tti dhufee jechuudha. 2010 2011 ammoo carraa doktorummaadha dorgomee sana argadhee isa waanuma aadaa Oromoo kanarratti qo'annoo geggeesseen 2015 xumuree jechuudha. Egaa hoodhi egasii sanumatti tan jira. Gaarii Galatoomaa seenaa bal'aa dhalleedhaa waan barreeffamootaa fi kitaabanii akkasumas seenaa mana hidhaallee egaa wanti yeroo bal'aallee fudhata wanta ta'eef yeroo biraa itti deebina. Mee kanumaan wal qabsiisee ammas walgahii qoosaa irratti barruu dhiyeessitan qabdanii garuma mata duree keenyaatti akka deemnuu fi qabiyyeen barruu yeroo sana dhiyaate attam ture barruun sun immoo yeroo kam dhiyaate? Qoosaa ayyaaneffama bu'uureffama agartee qoosaa qo'annoo fi qorannoo Oromoo kan waggaa 30ffaa irratti 2016 kan dhiyaate DCT jechuudha. Achirratti qorannoon an dhiyeesse waa'ee agartee dhaabilee siyaasaa Oromoo olii gadi faca'ee jiru kana fi haala ittiin mariin agartee mariin sadarkaa gajjallaatiin ol dhufee grassroots level mariin geggeeffamee falammiin taasifamee haala agartee yaada wal morman walii galchee dhugaa wal harkaa fuudhee wal dhaggeeffatee agartee haala ittiin hojjetamu nagaan buhee haala ittiin hojiin waliin hojjetamu irratti xiyyeeffachuu ture. Yaada akkasiiti kanan dhiyeessee sana gochuudhaafis akka kaawunsilii yookaan immoo koalishinii wayii uumuu sanaaf yaada dhiyaatee ture jechuudha. Oromoon agartee walitti haasa'aa ture jechuudha. Bara dheeraatii fi walitti haasa'amaa ture malee waliin haasa'uun hin aadeeffatamne. Waliin haasofnu gurra waliif haa laannu dhugaa walii laannee walii harkaa fuunu kottu dhufeedhaan teenyee daaloogiin dibeetiin falammiin mariin geggeeffamuun amma yeroo isaati kanatu nu baasaa mana tokko ijaarra mana guddaa tokko ijaarra waliin jala haa qabnu bantii haa hiinu mana iddoo sagalitti mana sagal dhaabuurra manuma tokko irratti xiyyeeffannee mana tokko haa ijaarru waan jedhu ture. Egaa isa sana yaadi suni bifa adda addaatiin agartee karaa adda addaa bifa jaarmiyaa ummataatiin akkuma quba qabdanuu jaarmiyaan ummataa 2 as bahee jira. Egaa inni kun waan hojjetames jiraachuu mala egaa akka yaadamettis itti wanni ittiin fufnes jiraachuu mala. Isa kana egaa fuulduratti waan itti yaannee lafaa kaasuu mallu ta'a jechuudha. Ammatti garuu qorannoon yeroo sanaa waan agartee waan mariin geggeeffamu naashinaal daaloogiin barbaachisummaa naashinaal daaloogiin marii waliin falammii yaada wal jijjiiruutii fi gara waliigaltee isa waaraatti isa dhumaatti naashinaal konsensusiin akka gahamuuf yaada dhiheessuu ture jechuudha. Gabaabumatti isa kana ture. National Council of Oromia jedha. Founding a National Council of Oromia jedha. Mapping, forwarding a road map for the national liberation of Oromia jedha Ingiliffaan mata dureen isaa.
yaada isaa gabaabumatti kana. Gaarii tolee Galatoomaa egaa kunillee yaada bal'aadha ammallee gara mata duree keenyaatti deemaati jira. Mana tokko ijaaruu isa jedhu kaastanii turtanii amma darbee immoo barreeffama garaagaraa irratti baasaa akkuma jirtanii namni mana tokko ijaaruu citaa waliin saamullee kan jedhu mammaaksa keessanii yaada irratti barreessitan argeen jira. Sanaan wal qabatee Oromiyaan hadursitu kan jedhutu barreessitu. Mata duree kana attamitti filattanii mee yaada isaa kanarraatii ibsuudhaan haa jalqabnu mammaaksa sila jedhee kanaanis wal qabsiistanii. Tole Galatoome gaaffii gaarii beektaa haaluma keessa jirrutu yaaddoodha. Haalli amma adeemamaa jiru miidiyaa adda addaatiin marsariitiirraa reediyoo televezyiinaa maalmaarreedhaan wanni deemaa jiru wanta gumaachu waa hedduu akkuma qabu ammoo maraammartoo jiruttilleen gumaachaa jira jedheetan yaada ani akka ofii kootti. Innis maalinni naaratiiviitu heddummate. Dudubbiitu heddummate yaada garaagaraatu heddummate yaada jiran kana xurree qabaachifnee sududaan yaada tokko irratti kaayyoo tokko irratti waliin xiyyeeffannee waliin hojjechuun hafeetu garuma gara akka bishaan gabatee irraa yaa'uu ta'e. Kanaaf kun dhimma Oromiyaa qabateetu as bahe kun immoo Itoophiyummaa tumsuudhaanitu yaada adda addaatu deemaa jira. Innumti Itoophiyaa tumsuus gam tokko hin jiru. Akka dhaabaatti dhaabbatee kan jiru bakka 2-3-4 jira. Inni Oromiyaa xiyyeeffateen hojjedha jedhus immoo bakka 2-3-4 jira. Inni kuni maraammartoo namatti uume. Kanaaf qabsoo qancarsarraa kan hafe waan bu'aansaa waan mul'attu wanni argamaa jiru. Waan muraasa jechuudhaaf agartee kanaaf wanti Oromiyaan hadursitu kuni Oromiyaa waalteffannee dantaa Oromoo dursinee faayidaa Oromoo agartee dursinee sanarratti xiyyeeffannee waliin haa hojjennu. Isa waa'ee Itoophiyaatti isa waa'ee ollaan akkamiin waliin jiraachuu irratti hin dhufna. San booda waliin mari'achuun hin danda'ama. Garuu dura mana keessaati walii hagallu waan jedhudha. Nutu walii hin galle. Itoophiyaa keessa jiraachuudhaaf iyyuu dura Oromoo tahuu qabna. Dura biyya Oromiyaa jedhamtu jabeeffachuu qabna. Dura nuti walii galuu qabnaa waan jedhudha. Hunda dura dantaa Oromootii fi dantaa Oromiyaadhaa hadursinu waan jedhudha. Isa biroo yaada isattaanutti keessatti ibsuu yaalla ammaaf kanuman jechuu barbaada. Gaarii mee haaluma qabsoo bilisummaa Oromoo kana yeroo ilaallu akeekii qabsoo bilisummaa Oromoo addi bilisummaa Oromootiin durfamu Oromiyaa walaba taate ijaaruudha. Oromoo immoo bilisummaa isaa gonfachiisuudha. Akkuma sila kaastanii dhaabota Oromoos ta'e namooti Oromoo ta'anii ilaalchi isaan qabanii bakka lama guguddaatti ta'ee sanuma keessaa iyyuu immoo adeemsa karaarra deeman garaagaraa qabaachuu isaa irraa kaastanii turtanii. Kanaaf mee akeeki Oromiyaan hadursitu jedhameef kun maaliifi? Darbee immoo akkamittiin bakka ga'uullee danda'a jettanii yaaddanii? Beektaa seenaa irraa si kaasuu fi bara jaarraa 19ffaa walakkeessa jaarraa 19ffaa keessa cabnee gara kibbaatti Oromoon jiru waan ol gaafateen si yaadachiisa. Maal waliin jedhanii jaarsolii ergataniitu Arsiin akka itti jiru akka agartee raas dargee jalatti haala jiru xiinxalanii ilaalaniitu
ji'a tokko ji'a lama turaniitu deebi'anii jechuudha. Jaarsoliin yeroo deebi'anii haala jiru haala Arsiin itti jiru gaafatan jechuudha. Akka isaan itti agartee sangaa dhiyeessisan, marga haamsisan, maal godhan waan adda addaa kana agartee haala namitti jirtu haala hamtuu kana arganii deebi'anii uummati maal waliin jedhee haala sanarraan kan ka'e marii qabnaa'ii jedhanii wal gaafatan jechuudha. Tokkummaa qabnaa marii waliin qabnaa jedhanii wal gaafatan. Marii hin qabnuu waliin jedhan. Habaqannuu jedhan. Habaqannuu jedhanii wal gaafatan. Dheessinuu jedhan. Dheessinuun baasuu waliin jedhan. Hahaanuu halolluu waliin jedhan. Lollisnuun baasuu jedhan. Harka laannuu waliin jedhan jechuudha. Sun toltuu jedhan. Kun maal jechuudha? Yeroo agartee haalli hammaattee dhuftutti yeroo sana keessatti seenarra kan nuti ilaallu ituuf humbanna qofaatti lolee sabboof goona qofaatti lolaa maccaatuu lamii qofaatti lolee sadachi qofaatti loleetu akkasittiin bakkuma bakkatti cabee jechuudha. Amma jaarraa 20 keessa dabarree arra jaarraa 21ffaa keessa jirra. Hamma har'aatti yeroo Oromoon agartee seenaa keessatti akka yeroo ammaa kana kaabaa kibbaa bahaa dhiyaa walakkeessaa wal dhagahee wal duukaa keessumaati waggaa 2-3 kana agartee ijoollee dardara kanaan qeerrootiin qarreetiin durfamee qabsoon Oromoodhaa akkasittiin wal duukaa sududa yaa'e hin jiru biyya keessaa. Haalli ammoo biyya alaatii itti jirru waan nama yaaddessaati. Haala akkasii kana keessatti Oromoon dura Oromoo dursuu hin qabuuyi, marii walitti deeffachuu hin qabuuyi, dantaa Oromiyaadhaa dursuu hin malleeyi, Oromoon wal malee fira qabaayi. Agartee haalli biyya isa kaan dimokiraatessuu kun uummati Itoophiyaa keessa jiru 1-2 qofaa miti. 90 gaha. 99 gara 100 uummata gahu achi keessaati Oromoon tokko. Ammoo yoo Oromoon cabu waggoota 25-7 kana yeroo kamiyyuu caalaa mana hidhaatti qabeenya isaarraa lafa isaarraa buqqa'u yeroo dhiigu yeroo cabu uummata 99 kana keessaati ka'ee anaan kan jedhe tokko hin jiru, kan bira dhaabbate tokko hin jiru jechuudha. Kun caalaattu akka Oromoon addaan walirraa baqatu otoo hin taane akka walitti dhufu, akka garaa tokko ta'u, akka yaada tokko ta'uu fi sababa kaayyoo nuu kennan jechuudha. Koozii nuu tolchan jechuudha. Diina keenya qofa otoo hin taane warrumti ollaa keenyaayyuu silaa warri nu wajjin dhaabbachuu malee, diina irratti nu wajjin kahuu malee koozii nuu kennanii jechuudha akka nuti tokkoomnuuf. San jabeessuudhaafi, san galmaan gahuudhaafi, tokkummaa jiru san galmaan gahuudhaafi, garaagarummaan jiru garaagarummaa eliitii, political eliitii gidduu jirudha. Beektota hayyoota ofiin jedhan gidduu kan jirudha. Sadarkaa gajjallaatti qeerroof qarree gidduutti fi uummata gidduutti akka beennutti garaagarummaan hin jiru. Tokkummaadha kan jiru. Isa sana Oromiyaadhaa fi Oromoo irratti xiyyeeffannee yoo qeerroo bira dhaabbannee qabsoo kana tumsine beekumsa keenyaan haala danda'ame hundaatiin yeroon isaa ammaa waan jirudha. Kaayyoon isaa Oromoo hadursinu dantaa Oromootiif Oromiyaadhaa hadursinu sana waalteffannee beekumsa keenyas qabeenya keenya risoorsii humna namaas haa ta'u qabeenya uumamaas haa ta'u qabnu hunda dursa sanaaf haa oolchinu, sanaaf ooluusaas haa mirkaneeffannu waan jedhudha. Oromiyaan hadursituun hoodhi. Gaarii egaa mee galatoomaa yaada bal'aa dhalaatanii mee kanuma keessaa ammallee utuu hin bayinii dhimmi Oromiyaan hadursitu kun egaa yaada bal'aallee of keessatti qabaata. Namni mana isaa dura yeroo ijaarratu
ijaarrachuuf jedhu maatiitu wal ta'eeti gara itti bakka itti manni sun ijaaramu utubaan isaallee kutaan isaallee balballi isaa garam akka ta'u boroon akka eessa akka ta'u ollaa isaa ollaa kamiin naannoo kamitti gara kamitti akka kellaa isaallee tolfatu isa kana addii jedhee boodati ollaa wajjin immoo akka itti jiraatu mari'ata. Oromiyaan hadursituun kun ijaarsuma manaa kanaan wal qabsiisee wal natti fakkaata. Mee namoonni Oromiyaan hadursituu kanarraa haa hirmaatan jettan, hirmaachuu danda'anis jettan, akkamittiin keessan eenyuuf haa ta'u? Kun gaaffii gaariidha beektaa. Wanti nuti walitti qabnu, ittiin tokkoomnu, addunyaatti gabbaanu akka Oromootti marti keenyayyuu waa tokkoof tokko callaadha jedhee san amanaa. Innis Oromummaadha. Oromoon bal'oo, Oromiyaan bal'oo, Oromoon immoo guddeessa, saba guddeessa. Saba guddeessi maa'eessan dhabu, karri guddeessi maa'eessan dhabu akkuma jedhan. Sabni guddeessi amma kana gahu kun Musliima, kun Kiristaana, kun waaqeffataadha. Amantiidhaan yoo jennu. Akka taa'umsa lafa isaatti ammoo lafti isaas bal'oo, kun horsiisee bulaadha, kun qotatee bulaa, kun immoo nagadataa, kun daayiversitiidha. Kuni waan jajjabeeffamuu illee maluudha. Addaddummaa keenya miti kun. Addaddummaan jiru gurguddaan addaddummaa agartee kaayoo siyaasaatiin bakka meeqatti cabuutii fi bakka meeqatti karaa walirratti cufuu wal qoqqooduuti addaddummaan. Tokkummaa keenya irratti tumsuun, jabeessuun, Oromummaa irratti jabeessuun fi Oromiyaa agartee waalteffachuun waan nu jabeessuudha malee waan nu laaffisuu hin qabu jechuudha. Kanneen agartee bifa adda addaatiin qabsaawaa jiran waan guddaadha, waan gaariidha. Kanaafis kan wareegaman, kanaafis kan dararaman, hidhaattis ari'atamuudhaan karaa adda addaatiin galata guddaa qabanii, kabaja qaban. Haa taatuuti bakka meeqatti cabuutiin diinaaf agartee umurii diinaa dheeressuudhaa fi umurii gabrummaadhaa dheeressuu, saamiinsa lafaatii fi qabeenya keenyaa ammoo agartee diinaaf akka tolu gochuurraa kan hafe nuuf bu'aa inni buusu hin jiru. Isa kanaaf beektonni haala adda addaatiin kan keessatti qooda fudhachuu danda'an qabsoo kana keessatti waa'ee agartee amma waa'ee Oromootiif Oromoon hadursuu, Oromiyaan hadursuu maarree miti. Wanti guddaan wanti tokko bakka tokko kahuu qabna, walitti dhufnee kaayyeeffannee sagantaa agartee haala ittiin adeemamu isaa waliin mijeeffannee fuulduratti qabsoon akka finiinuuf akka furga'ee deemuu fi walitti dhufuu qabna waan jedhudha. Akkamittiinitu itti deemamaan waan fuulduratti itti yaadamaa deemuudha. Yaadi kun kan ka'e as dhiyoodha. Qabsoon biyya keessaa kan mata durummaadhaan kan deemaa jiru hundumti keenya akka beennu qeerroo fi qarreedhaani. Isaan kun kan isaan dursanii deemaa jiran, kan isaan kaayeffatanii deemaa jiran, dhaadannoo isaaniirraas kan nuti dhageenyus agarrus Itoophiyaan hadursituu tun taane Oromoodhaa fi Oromiyaadha dhimmi isaan kufaa jiranii fi dhiigi jigaa jiruuf. Inni kun isa kanarra ejjannee nuti dhimma Itoophiyaatti kan cichinu yoo ta'e wal nama taajjabsiisaa, seenaa keessattis wal nama gaafachiisa. Baroota agartee 27-26 darban keessatti wanni hojjetaman gurguddaatu jiranii galanni kan qabsaawotaa haa ta'u, kan waaqaa haa ta'u, ammoo wanti dagataman, hireen irra cehaman, akkasumaan agartee wareegama qaqqaaliin kan kafalaman immoo hin jiranii. Isa sana yeroo hojiin hojjetamutti wanti dogoggorrillee jiraachuu mala.
isa darbeerraa barannee wanti guddaan nuti agartee wal dhaggeeffachuu dhabuudha, garaa walitti bal'achuu dhabuudha, walii obsuu dhabuudha. Kanaaf isa darbeerraa barannee yeroo amma haala amma keessa jirtu kanatti walitti garaa deeffannee risoorsii keenya walitti gumeessinee humna qabnuu fi yeroo qabnu kanatti waliin dhaabbannee Oromiyaa dursuu Oromoo walteeffachuu qabnaa waan jedhuudha. Isa kana hoodhi. Gaarii rakkoon Oromoo kuni fakkeenyaaf akkuma sila kaasne akeeka qabsoo bilisummaa Oromoo ifaadha. Qabsoo godhamaa turenis akkuma kaastanii wareegamaa jaallaniitiin bu'aaleen injifannooleen gurguddaan argamaniiru. Oromiyaa akka biyyaatti illee sararamtee afaan Oromoo illee afaan hojiitii fi barmootaa ta'ee Oromoonis Oromummaa isaatiin of bareeraa. Kanaan booda Itoophiyaadhuma keessatti mirga Oromoo kabachiisuutu danda'ama waan dhimma Oromoo qofa irratti murtaa'uun hin barbaachisu jedhanii kan haasa'antu jiran. Dura Oromoon yoo ijaaramee jedhe erga sanaa booda waan ollaa isaatii haasa'uun rakkoo qabaa dhuguma achi keessaan bilisummaan Oromoo argamuu danda'a. Egaa gaaffii gaariidha. Gaaffiin kun waltajjii adda addaa irratti illee deemaa jira, ka'aa jira. Hayyoota kan ofiin jedhan agartee yaada adda addaa kana irratti kennaa jiranii. Inni kun beektaa nuti yaada lama kaasuun barbaada. Tokko xiqqeenya keenya, tokko immoo guddina keenya. Kanaan ol qabsiisee wannan xiqqeenya keenya jedhu xiqqeenyi keenya hamma geenyu wallaaluu keenyaan jedha. Hammi geenyu guddina keenya. Kan nu yaadda'ani guddina keenya yaadda'ani qabeenya keenya, humna namaa, qabeenya uumamaa jiru yaadda'ani. Bal'ina lafa keenyaa agartee Oromoon aangoo humna ta'ee gaafa Afrikaa keessatti as bahuun waa hedduutiif isaan yaaddeessa. Guddina keenyaatu isaan yaaddeessa. Nuti ammoo xiqqeenya keenya isa agartee hormi guddina keenya nu yaadda'u nuti ammoo xiqqeenya keenya kana xiqqeenyi keenya jechuun koo maalinni isa waliigaltee dhabuu, isa walii obsuu dhabuu, isa hamma geenyu wallaaluu, isa wal shakkuutii fi agartee karaa walirratti cufuu, wal xiqqeessuu kana fi ammoo shakkii dhuguma ol bulchuu dandeenya. Yoo ollaan keenya nurratti ka'e, yoo daangaa keenya agartee dhiiban, yoo waraana nurratti banan gama adda addaatiin dhuguma ofirraa deebisuu dandeenya, dhuguma tokkoomuu dandeenya waan jedhuudha xiqqeenya keenya innan jedhu. Inni kun beektaa hedduu gufuu nutti ta'ee jira. Miidiyaa adda addaa irratti akkuma atiyyuu kaaftee Itoophiyaa keessatti kan agartee gaaffiin siyaasaa Oromoodhaa deebi'uu qabu. Itoophiyaa dimokiraatessuudhaanitu gaaffiin Oromollee deebi'uu qabaa maarree waan jedhan kun yeroo dheeraatiif waan deemaa turedha. Inni kuni amma sana kana jechuurraa bakka meeqatti agartee yaaduma kana babal'isuurraa Itoophiyaa ijaarra gaaffileen uummata kanaallee Itoophiyaa keessatti deebi'uu qaba jedhu iyyuu bakka tokko hin jiru. Kuni dhuguma waan wal nama taajjabsiisaati. Amma kanan jabeessee jala sararee dubbadhee darbuu barbaadu Itoophiyaa keessa iyyuu jiraachuutiif Oromoo tahuu qabnaadha. Oromoo jabaa humna qabeenya isaa irratti abbaa qabeenyaa, lafa isaa irratti abbaa lafaa, haadha lafaa, biyya isaa irratti agartee mirga abbaa biyyummaa isaa mirkanaa'ee Oromoo ta'uu qabaadha. Itoophiyaa keessa iyyuu jiraachuudhaaf. Kan biraa ta'uu mallaa, kan biraa ta'uu dandeenya. Qabeenya qabnu irratti abbaa ta'uun lafa qabnu irratti kun anaaf bari uummanni kun
uummata akkuma seenaarraa quba qabnu kan koo kan kooti kan keemmoo kan kee ta'uu hin mari'anna uummata siin jedhuudha. Uummata akkasii dimokiraatessuu dhiisii nagaadhumaan wajjin jiraachuuf iyyuu mala barbaada, obsa barbaada. Kun waan waggaa tokko yookaan waggaa lama bar 10 bar 50 wajjin jiraattee miti. Kun eega agartee jaarraa 16ffaatii walitti dhufteetii kaaftee wal dhiibbaadhaan waan jiraatamaa as gaheedha. Kun cabaa, kun irraa aanaa, kun maal ta'a wal dhiibbaadhaan as gahe. Inni lammataa aadaa dimokiraasii qaba. Uummata 99tu jira biyya kana keessa. Kamtu aadaa dimokiraasiidhaa qaba? Kamtu aadaa nagaadhaa qaba? Aadaa waadaadhaa qaba? Safuudhaa qaba? Uummanni kun uummati biyya kana sarbee aangoo cabsee humnaan cabsee qabeenya isaa saamaa itti wal dabarsaa baroota dheeraaf ture hierarchicaliidha. Irraa jala aadaan aangoonni ittiin walitti dabarsuu fi ittiin bulchu hierarchicaliidha. Aadaan Oromoon ittiin bulu ammoo egalitarian, agartee aadaa sirna gadaati, aadaa walqixxoomaati, aadaa sirna nagaati. Guutummaa guutuutti mudaa hin qabu yookaan immoo perfectidha jechuun miti. San abbaatu tolfata. Isa sana akkuma jirutti dabarfanneetu hojiirra oolchina ittiin bulla yookaan immoo ittiin bulchina jechaa hin jirru. Isaan kana lammantu jira. Inni tokko aadaa isa agartee qabeenyi koo kan kooti kan keemmoo kee ta'uu hin mari'anna jedhuu sanii fi ammoo aadaan dimokiraasii sirni dimokiraasii garaagar ta'uu kun walin simatu akka bishaaniif zayitaati. Walin simatu, walin makatu. Isa kana humnaan cabsineetu cafaqneetu tokko taasifna dimokiraatessina humni jedhu sunis aadaa dimokiraataa ta'ee hin ba'u. Dikteetarii tokko buusee dikteetarii biraa ta'ee olaantummaa taayitaa qabatee gaafa Afrikaa keessatti ammoo dikteetarii biraa ta'uuf yoo ta'e irraa kan hafe wanti jiru isa kana keessatti sagalee uummataati olaantummaa kan qabaachuu qabu. Sagalee uummataa dhaggeeffachuudha. Beekaa baroota 26 darban keessatti yeroo dhufnu egaa hin dubbanna eega jennee qaama ce'umsaa yeroo seenetti uummata mari'achiisuutiif seenuudhaaf dhiisuudhaaf uummata mari'achiisuuf yeroo hin arganne jedhamee haseenamuu wanti guddaan hojjetame waan sila kaaftan illeen daangaan Oromiyaa sararamuun afaan Oromoo agartee afaan barnootaaf afaan hojii ta'uun Oromoon mataa wal qabatee akka namaatti biyya sana keessatti agartee hamma tokko beekamuun addunyaa irratti maqaan Oromoo jedhulleen beekamuun Oromiyaa jettu beekamuun bu'aa gurguddaadha. Kuni waan wal lama gaafachiisuutii miti. Ammoo haa ta'uuti qaama ce'umsaa keessaa ba'uutiifis uummata hin mari'achiifne sardamneetii jedhamee sunis fafa tokko yeroo yeroon argametti uummata mari'achiisuu, uummata mariisisuun ture nan beekaa man beeku. Yeroo sardaan ta'utti yeroo muddaa wanna agartee wanni seenaa jijjiiruu fi landscape siyaasaa adeemsa siyaasaa jijjiiru yeroo dhuftutti immoo wanti hatattamaan tarkaanfii hin fudhatamne illee hin jira. Kuni seenaa irraati daddaffiidhumaan acha dhaquu akka ofirraa baasaa wanna hojjetamaa turetu ture. Isa kana dhiifnee dhaabbannee garaa walitti deeffannee yaada walitti deeffannee walii obsuudhaan didichuu dhiifnee dhaabbannee hayaannu Oromiyaatiif Oromoo irratti haa xiyyeeffannu. Dura afaan tokko haa taanu, garaa tokko haa taanu. San booda addunyaatti qabannee waan gabbaanu irratti walii haa gallu waan jedhuudha. Oromoon maal barbaada jedhamnee yoo gaafatamnu biyya alaa kanatti kanneen agartee hiriira ba'uudhaaf bakka adda addaatti deemnee dhiibbaa Oromoo irra ga'u sarbamiinsa mirga dhala namaa dugugama sanyii lafarraa buqqa'uu dhimma kana agartee kanneen nu dhagahan jennutti yeroo dhannee himannu isinuu eenyu jedhanii yeroo nu gaafatan
waan jennu dhabna. Nuti eenyu dhuguma. Maal barbaada Oromoon jedhanii yoo nu gaafatan waan jennu dhabna. Waa meeqatu jira jechuudha. Iddoo meeqa jirra waan taaneef. Kanaaf haala akkasii tu jiraati. Yaaddoo kanatu jiraati. Qabsoo agartee qeerrootiin deemaa jiru kana gad dhaabbannee iddoo tokkotti Oromoo waalteffannee humna keenya jabeeffannee afaan tokko taanee gad haa baanu addunyaatti waan qabannee baanu irratti walii gallee waan jedhudha. Isa kana hoodhi. Gaarii Galatoomaa mee kana galii isaatiin gahuudhaaf akkaataa itti qaamotii jaarmiyaata Oromootaa ta'uu hawaasa Oromoo marri ilaalcha wal fakkaataa kana yookaan ilaalcha tokkicha kana dursa Oromiyaadhaaf kennanii akka isaan socho'aniif qaamota waamicha gochuu fi barbaadan itti dabalee akkasiin dhaamsa xumuraa kennitan barbaada kanarratti. Haa ta'u carraa kana naa kennuu keessaniif illee ulfaadhaa Galatoomaa. Beektaa jalqaba irratti waan tokko tuqeetan ture kitaabota barreeffamanii jedhee kitaabota barreeffaman kana keessa utuu waan caqasin waan darbuun barbaannetu jira. Innis kitaaba Anaaniyaa jedhu kitaaba kana namni biyya jiru agartee qeerroon kun barreessitoonni jala ka'een illeen waan agartee irratti hundaa'anii haala ittiin barreessuu malleen agartee akkaataa istaayilii adda addaadhaa nu jabeessee bu'uura nu tahee humna nu tahee kan jedhantu jiranii sanatti dabaluudhaan gabaabumatti walaloo gabaabaa tokko keessatti barbaadutu jira beektaa. Walaloon kun kitaaba Anaaniyaa kana keessatti 97 kan maxxanfame kana keessatti mata duree Lolittaa jedhamuunitu ba'e. Lolittaa jalatti mata duree xiqqaa wareegama qarree fi wareega qeerroo jedhutu jira. Kun waggaa 20 dura. Isa kana ani raajiidha yookaan immoo falfalaadha. Waan akkasiitu waggaa 20 booda ta'uudhaaf jira yookaan immoo humna qeerroon hoogganamu tokkotu durfamu tokkotu yookaan qarreen jedhee raagee miti kanan barreesse an. Haala yeroo sanaa deemaa ture. Keessumaatii dagaagina aadaa fi afaan Oromoo hin yaadattu yoo ta'e manneen barnootaa sadarkaa lammaffaa keessatti jajjabaataa turan. Achi keessatti agartee ijoolleen sabboonummaan kun ijoollee dardara kana keessatti akka gaariitti agartee jabaateetu ijoolleen kun ammoo darbanii yeroo yuunivarsiitii koleejii biyya sana keessa jiran gahan waan sun caalaatti agartee akka inni wal qabatu tahee jechuudha waggaa 20 dura. Isa kana achi keessaatii madde walaloon kun haala yeroo sanaa adeemsa qabsoo yeroo sanaa haala agartee dagaagina aadaa fi aadaa diddaa ammoo Oromoo sana keessaatii ba'e. Kanaafuu dhaamsa kiyya dabarsuutiin dura gabaabsee walaloo xiqqoo dubbiseetan darbuu barbaada yoo carraan alaattan. Haa ta'u gaarii. Akkuma jedhe kitaaba Anaaniyaa keessatti isa 2006 maxxanfame keessatti fuula 20 jira. Fuula 20 walaloo dheeraadhaa haga fuula 32 kan inni deemu ani hunda isaan dubbisa miti gabaabseen keessaatii waa jechuu barbaada. Lolittaa jedha wareegama qarree fi wareega qeerroo hora arsadii maddiitti galgala galchaa maayessaa galgala ayyaana irreessaa. Lolittaa sabi abjuu hin qabne ofiiyyuu abjuudha. Yoomree galli kee yoomree dhufti kee abjuun maraanne yoo sitti marmaarre yoo sagalee kee yaanne si eeguu kottoofne. Daangulimee lolii seeggalimee hurruugimee lolii meeshorimee daabee faffacaasii dhiira garaaraasii. Geerarsi geerii kee mammaaksi mukuu kee galgala galgalaa. Kaarratti achi ol baanee looyyaa dhufuu eenyu yaadaan teenyee weennu qofaa gilindisaa anqolfaa kikissaa.
Anaaf mammaaksi kee dhangaa afuuraatii, irbaata ribaatii, geerarsi geerii kee hurursaa lubbuutii, dibata sammuutii. Ululli kee lolii laalaan har'aa kun koo. Har'anan yaadadhaa biiftuu lixaggaamtee siijjin kurkuruu koo. Hiriyyaa koo taatee naajjin bixiiruu kee, dhoqqee bixxiluu kee. Addub jedhee kufeen akka firii farraa lafa gangaladheen biyyoon ol makadheen. Ka'ee yoon taammisu buddeena baachuu kee, buddeen naa laachuu kee. Ilillii naa cirtaa akkan hin jiitofneef ansii jira jettaa. Harkuu naa elmitaa silgana wagaataa. Hirkoon dhaabati kee yoo jigu kaasuu koo, aggaamtee fuudhuudhaaf rommitee kufuudhaaf. Anuusiif romminnaa anayyuu wayyinnaa, natu lafa biraa ati gubbaa sanaa. Anuusiif kufinnaa, anuusiif dhufinnaa, anuusiif cabinnaa jedha. Kuni waggaa 20 har'aati. Dhugumatti walaloon agartee hojii ayyaanaati yoo jennee kanneen walaloon waan haala jiruu, haala jireenyaa, abjuu saba isaa, aadaa isaa calaqqisuu hin qabu. Akkasumatti aartiidha midhaaginaaf yookaan immoo aesthetics jedhan art for art's sake. Aartummaadhumaan nama bashannansiisuu, bohaarsuu malee ergaa gaffagoo, ergaa agartee jiruu jireenyaa abjuu hawaasichaa calaqqisuu hin qabu kan jedhan. Warra akkasittiin barreessaniin ammoo school of resentment jedhanii akka Harold Bloom faa namooti jedhaman biyya kanaa kan barreessan illee hin jiranii. Hin morman jechuudha. Qabiyyeen walaloo yookaan qabiyyeen aartiidha. Haala jiru calaqqisuu hin qabu kan jedhan jechaadha. Isa kana asumaan kitaaba anaaniyaa biyya keessa jira. Manneen agartee bakka buufata kitaabotaa gaafatanii bitachuu danda'an yoo argatanii. Kana jedheen darbuu barbaada. Tokko inni lammataa haala itti namoonni waamicha Oromoon hadursitu yookaan Oromiyaan hadursuu kana irratti qooda fudhatan ilaalchisee waamicha ani dhaamsan qabu kana. Innis maalinni wanti guddaan miidiyaa adda addaa irratti wanti darbaa jiru irra guddeessaa Itoophiyaa tokkummeessuudhaa fi Itoophiyaa ijaaruu irratti xiyyeeffateeti. Gama birootiin wanti dhimma Oromootii fi dantaa Oromoo eegsisuu, qabsoo Oromoo galmaan gahuu, qabsoo Oromoo tumsuu, maqaa Oromoo jedhuuf Oromiyaa jedhu dhahuu dhiisuu lagachuu kun dhuguma na yaaddeessa. Kana waan ta'eef miidiyaan agartee dhimma Oromiyaan hadursitu jedhu kana irratti xiyyeeffatu jabinaan itti fufiinsaan irratti hojjetu mijachuu qaba, waltajjiin mijachuu qaba. Dhimmi kuni dhimma laafaa miti. Dhimma agartee beektota, hayyoota ofiin jedhan dhimma Itoophiyaa dimokiraatessuutii fi Itoophiyaa tokkummeessuu irratti xiyyeeffatanii hojjetaa jiran. Sunumaayyuu immoo qabeenya uummata kanaa agartee adaraa amaanaa uummata kanaa Oromiyaatiif Oromiyaa dursuutiif mana Itoophiyaadhaa ijaaruutii fi oolchuu sanarratti yeroo xiyyeeffatamutti gama birootiin dhimma Oromiyaa xiyyeeffachuu irratti kan hojjetu miidiyaan jabaatee as bahuu qabaa. Isa kanarratti yaaduun gaarii ta'a. Haaluma kanaan ammoo akkuma asirratti gaaffiif deebii kana keessattis ka'ee yaada agartee feesbuukiidhaan isa ta'uu malleen adda addaa irratti waamicha kan quba qaban dhaamsa kana waliif dabarsuu, wal jabeessuu, edaa akkasii waan akkasiitu jira, waan akkanaa kuni dhuguma haqi saba kanaadha. Beektaa yeroo dheeraatii fi
malaammalchamaa ture. Kanaafuu har'a dhaabbannee yeroo yaannu fuulduratti yeroo akeeknu kan nu baasu Oromoodhaa fi Oromiyaa dursuu ta'uu hin malleeyyii jedhee namuu Oromoodha jedhee quuqamu tokko an Oromoodha jedhee namni quuqamu tokko ittaansee kan jechuu fi beekumsa isaatii fi qabeenya isaa yeroo isaa oolchuufillee kan qabu dirqamas kan tahuu malu akka kootti Oromiyaa dursuu fi Oromummaa Oromoo dursuudha. Isa kanarratti hajabaannu waan jedhu dhaamaa fuulduratti yoo carraan argamu itti deebinee waan har'a hafes itti deemna. Waamichi an qabu kana Oromiyaan hadursitu Galatoomaa horaa bulaa. Gaarii ulfaadhaa Galatoomaa yaada bal'aa nuu laattanii dhaggeeffattooti keenya sigaa kanarraa waa hubachuu danda'u jedheetiin amana. Oromoon dura of ta'eedhuma mana isaa ijaarratee ollaadhaa wajjin immoo akka itti jiraatu murteeffachuu akka qabu irrattidha wanti kun kan inni akeeku. Yeroo keessanii fi Galatoomaa qophii keenya har'aa egaa kanumaan xumurraa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya yaadaa fi gorsaa nuu qabaattan akkasiin itti fuftanii nu afeertan ammallee isinin afeeraa. Dr. Asaffaa Galatoomaa fayyaa ta'aa nagaan tura. Hayyee biyya nagaa oolaa jiraadha nagaatti. Tole egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa qophii har'aaf dhiyeessine kanumaan xumurraa qophii biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan tura. Gumaan daraan hambaaf guuramaa diinagdee dirqiin garayyuun saamamaa bushooytee hadhooyte jiruun akkanaa obsanii taa'uun sodaamoo arjummaa.